Yesuus Kiristoos iddootti kennee barsiise. Keessumaa macaafa qulqulluu wangeela Maatiyos kana yeroo raxxanii ilaaltan Kiristoos Yesuus kan inni iddootti kennee barsiisaa ture. Barsiisaa gaararraa inni jedhamu sun hundumtuu yeroo ilaaltan Maatiyos boqonnaa 13 immoo dhaxxanii yeroo ilaaltanii fakkeenya Yesuus Kiristoos fudhatee achirraa dubbate hundumti isaa waan tokko duwwaa dubbata ture. Innis waa'ee mootummaa Waaqayyoo ture. Yeroo jalqabe jechuudha. Waggaa 3 walakkaa ministirii isaa amma kana hundumaatti Yesuus Kiristoos inni namaaf fayyisu, inni dinqii godhu, inni bishaan fuudhee daadhiitti geeddaru, inni dubartii waggaa 12 dhiigi ishee dhangalee fayyisu nama waggaa 38 sireerraa ka'ii deemu jedhu kun hundumtuu Yesuus Kiristoos iddoo guddaa miti isaaf karaa marrotuu deemu waan godheedha malee kanaaf dhufe miti Yesuus. Maaliif namoonni yeroo sana fayyan hundumtuu isaanii arran jiran lubbuun du'anii darbaniiru. Akkuma namni har'a waldaa keessatti hin fayyanan Waaqayyo dinqii godhe miraakilii adda addaa godhe har'a fayyaa bor deebi'ee garuu dhukkubfatee maal taanam hin du'a. Yesuus Kiristoos garuu ergaa bara baraa kan ta'e sagalee bara baraa kan ta'e kan hin geeddaramne kan hin jijjiiramne namni amma gaafa ni deebi'ee dhufutti waldaan kiristiyaanaa biyya lafaarra jirtu akka isheen dubbattuuf akka isheen barsiistuuf aboonni kennee deeme yoo jiraate maa inni yoo jettanii mootummaa Waaqayyooti. Biyya lafaarra kan Waaqayyo anaaf isiniin kaa'e waldaa jedhee olitti nu qabee as kan jirru hojiin keenya kan barsiisuu qabnu kan lallabuu qabnu kan faarfachuu qabnu namootatti mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Qalbii diddiiradhaa, cubburraa deebi'aa, yakkarraa deebi'aa. Wanta ulfina Waaqayyoof hin taane hin godhina. Mootummaan Waaqayyoo dhufaa jira jennee dubbachuudhaaf Waaqayyoo lafa kanarra nu kaa'e. Maaliif wangeela irrattidha? Mishiinii isaan geeddarre Yesuus du'a keera kana booda nan deema ittiin jedheetu mishiiniin koodhee bartoota walitti qabeetu guyyaa 40 kana booda gaa kan isin dubbattanidha waama isinitti fakkaatu dubbadhaatiin hin jenne Yesuus. Wanta namootatti toltolu, wanta namoota gagammachiisu, waama namoota waa'ee isa biyya lafaa kan akkasaan yaadan godhu dubbadhaa jedhee deeme miti Yesuus. Jalqaba mishiinii qaba ture du'ees du'a kee mishiinii isaa tokko duwwaan innis waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Kanaaf hojii ergamoota guyyaa 40 biyya lafaarra ture keessatti Yesuus arraba isaa keessaa wanta inni baase hundumtu waa'ee maaliiti? Waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Nuunoo maal hojjennarra? Namni baay'een ko baay'ee kan na dhibu waldaan kiristiyaanaa kan isheen humna ishee qabeenyaa ishee fixxu waa'ee mootummaa Waaqayyoof utuu hin ta'in wanta darbu duukaadha. Wanta darbu duukaa inni lallabu inni faarfatu wanti ta'u hundumtuu arrabara kana keessa wanta biyya lafaarratti darbuudhaaf biildingii guddaa kana ijaaraniitu nama itti naqaniitu asitti immoo nama sirriitti faarfatu meeshaa adda addaa taphatu olitti kennu namni kun akka isteediyeemii kuwaasee ilaaluu dhufu hin utaalaa hin faarfataa cubbuu hojjetaa yakka hojjetaa hin ejjaa hin hataa hin sobaa waan barbaade godha manatti galaa deebi'ee dhufa sanbanni geessi manatti galaa deebi'ee dhufa sanbanni gaa namni akkasumaan goyyoma. Sinitti nama obboloota ko Yesuus biildingii guddaa ijaarre Yesuus meeshaa adda addaa taphate faarfannaa miti kan gammachiisu isinitti nama jireenya mootummaa Waaqayyoo lafarratti jiraanne akka dabarruuf Waaqayyo nu waame. Mi ameen jira. Kana waamichi Waaqayyoo asitti walitti nu qabe. Kiiboordii irratti kiiboordii nami diraamii taphatu yoo jiraate asinitti nama Waaqayyo ko Waaqarra taa'e kan halkaniif guyyaa fuula isaa ituun argin gombifamanii fuula isaatti qulqulluu Waaqayyo gooftaan maccaa kan jedhani sagalee bareedaa kan qabani miidhagaa kan qabani yeroo isaan meeshaa taphatanii kan namatti tolu yeroo isaan faarfatanii sagaleen isaanii kan miidhagu baay'ee qaba Waaqayyo. Isa nunas dhaabannee lallabnuuf faarfannuun Waaqayyoon goyyomu Waaqayyo kan inni sirraa barbaadu anarraa barbaadu jireenya mootummaa Waaqayyo jiraachaa jirta. Maal fakkaata jireenyi kee? Isa tukaa Waaqayyoon gammachiisa. Isa suufii asitti uffadhee jijjiirra dheeraa minum Waaqayyo. Sawwalee fas kudus. Waan tokko kan Waaqayyoon gammachiisu garuu biyya lafaa irratti obboloota ko mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti qalbii diddiirradhaa deebi'a. Isa nun jennu sanatu Waaqayyoon Waaqarraa gammachiisa. Maaliif kaayyoon Waaqayyoo Yesuusin biyya lafaatti argee biyya lafaa karaa Kiristoos maal godhuudhaaf xaqallaluudhaaf afaan Oromoo maal xaqallalu olitti qabu kana bakka
ኢየሱስ kan inni biyya lafaa dhufe mana sitti ijaaree haadha manaa bareedduu abbaa manaa sii kennee ijoollee sitti horee asuma irratti bakka jireenyi dubbee rukutaa akkati jiraatu no kun karaadhaan ituma deemnuu itti baane kan kaayyoon waaqayyoo inni guddaan isin mootummaa waaqayyoo barbaaddadhaa mootummaa waaqayyoo mootummaa maaliiti jedhe mootummaa qajeelummaati mootummicha barbaaddadhaa hundumtu maal siniif ta'a itti sinii dabalama haadha manaan daballiidha ijoolleen daballiidha malee jireenyi koof jireenyi keessan isaaf uumamne miti isa miti biyya lafaarra kan jirtaniif yoo isa ittan ta'e isinitti nimaaf goyyomsaa jirtu gaaf tokko ijoollee dhiisnee deemna haadha manaas dhiisnee deemna abbaa manaas dhiistanii deemtu kanaaf Yesuus Kiristoosii kan na dhibu anaanii maa inni jedhe maaluma xinnuma ishee haasaa masaalleen geeddaruu Yesuus du'aa keeroo nama dhibu haasaa masaalleen hin geeddarreem hojii ergamoota alaalaa boqonnaa 3 hin geeddarreem Yesuus jedhama boqonnaa 3 lakkoofsa Yesuus du'aa isa booda immoo jiraata akka ta'e deddeebi'ee karaa hin amansiisneen shakkii qabneen isaanitti mul'ise guyyaa 40 akka isa argan godheedhetu waa'ee mootummaa waaqayyoo maaltu lallabamamame waldaa kiristiyaanaa bara kanaarra yuutuubii irraa feesbuukii irraa kan dhageessan mi ilaalame si eebbisa ati hojjetteenaan si eebbisa hattee sin eebbisu waaqayyoo naman hojjenneen eebbisu hojii harka keetiin namni kun ikko harki kun kan naa laatame hojjedhee akkan jiraadhuudhaaf heloo si eebbisa akkamitti si eebbisa jireenya waaqayyoo jiroo hin jiraanne tana hin jiru waan akkasii lallaba akkasii hin fudhatinaa nama hataa oleen waaqayyo ani ko waan tokko na dhibu Yesuus amma la adeebinu gara mootummaa waaqayyoo maal ta'eera dhiyaateera ergaan koo ishee kana inni raaftinaa boloo tokko sinitti nama waan tokko karaa itti waamamnu hin beekne ganaan ijoollee koo guddifadhee amman jedha mana mataa isaanii keessumaa moonaan koo heerumteefaan jedhe yaada durba waan taateef gaabiin uffachuu barbaada garuu hin goyyomsinaa yeroo waamtan hin beentani jireenya keessan ilaalaa deemsa keessan ilaalaa waaqayyo wajjiniin hin jiraanni mootummaa waaqayyo keessa hin jiraanni waldaa dhufuu jechuun mootummaa waaqayyo keessa jiraachuu miti baata'e waldaa waan dhuftanii mootummaa waaqayyo keessa jirtu miti namni baay'een waldaa dhufee jireenyi isaa haala waan gabraadha maandee waan gabraa tuusdee waan gabraa Wednesday waan gabraa Friday Thursday injiru waan akkasii waldaa jechuun lafatti dhufnee of mul'isuudhaaf nuti ta'in lafatti dhufnee ulfina waaqayyoof qajeelummaa jireenya waaqayyoo barbaadu lafarratti jiraannee darbinu waldaan kana kanaafi mootummaa waaqayyoo kun maal akka ta'e torban darbee inni jalqabaa mootummaa waaqayyoo maal jenneera mootummaa waaqayyoo maal kibruu jedhame mootummaa waaqayyoo maal inni mootummaa qajeelummaati jenne okay mootummaa waaqayyoo mootummaa qajeelummaati jennee torban darbee ilaalle jechuudha kadhata bartootaa beektu miti hin kadhanna miti yeroo kadhannu maal jenname ilaalame yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u achi boodoo maal kee dhufu achi boodoo jecha nuun jenne jaalalli kee inni mootummaa kee keessa jiru sun yaadi kee innati yaaddu sun inni waaqarraa sun maal haa ta'u lafarratti maal haa ta'u haa ta'u yaadi waaqayyoo inni jalqabaa namni jireenya qajeelummaa akka jiraatudha mootummaan waaqayyoo mootummaa qajeelummaa ta'e mootummaan kee dhufu mootummaa maalii dhufu jechaa irra beektu mootummaa maaliiti mootummaa qajeelummaa mootummaa maali mootummaa qajeelummaa inni lammaffaa mootummaan waaqayyoo mootummaa jedhaa kana wajjin mootummaa nagaati ajaa'ibaan qulqulluu dubbata kan mootiin mootummaa waaqayyoo eenyuun torban darbee yaadatan mootii mootummaa waaqayyoo eenyuun Kiristoos mootummaa waaqayyoo Yesuusidha Yesuus Kiristoos immoo ituun dhalatiin dura waggaa 600 fuuldura Isaayyaas raajichi maal jedhee dubbate waa'ee Yesuus inni maal jedhe mootii nagaateedha Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irraati akka jedhe
Isaayyaas boqonnaa baafadhaame isiniin dubbisa. Akkasuma jedhama Macaafa Qulqulluutu. Kun waggaa 600 Yesuus Kiristoos tun dhalatiin dura jechuudha. Waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu namni kun raajiin kun 9:6 micaafnuu dhalateera yeroo Yesuus dhalatu yeroo baay'ee kan kana jedhu. Micaafnuu dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jiraadha. Humni mootummaa isaati kingdom sa jechuudha. Humni mootummaa isaati gatiittii isaa irra jira. Eenyur Kiristoos isa dhalate, isa micaate, isa mootii mootota ta'e, isa mootii mootummaa Waaqayyoo ta'e, humni isa irra jira jedheetu achi booda maal jedha? Maqaan isaa gorsaa dinqii Waaqayyoo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaati jedha. Arganitu? Yesuus Kiristoos inni dhalate sun mootii moototaa inni ta'e sun inni mootii mootummaa Waaqayyoo ta'e suni Kiristoos suni maal qaba? Amalli isaa nagaadha jedha. Namni mana Waaqayyoo keessa jiraate nagaan qabaanne nagaa namaaf hin laanne Yesuus Kiristoos akkasiin jedha har'a ganama gara mootummaa Waaqayyootti deebi'i. Maaliif mootiitti waamamte kuni mootummaatti waamamte kun mootummaa maaliiti? Mootummaa nagaati. Si keessaa kan bahu nagaa ta'uu qaba. Haasaan kee nagaa, obboleessaaf nagaa kennuu qaba, obboleettiidhaaf nagaa kennuu qaba. Nama tokko gooftaa beekaa ittumsee tokko teessanii. Namni kun dhuguma wangeelli galee fayyada jettu. Yeroo naasa'u namichi kun pheenxeedha akkuma bara kana jedhamu. Maaliif isa keessaa kan bahu nagaa miti abidda namatti qabsiisa. Baqadhu nama jechisiisa. Garuu mootummaa Waaqayyoo mootummaa maaliiti? Mootummaa nagaati. Namichi kun mootummaa Waaqayyoo keessa hin jiraa jedhama yeroo haasa'u. Garuu maal hin qabu? Nagaan dubbatu, nagaan labsu, nagaan arraba isaa kee bahu. Maqaa Yesuusiin har'aa kaasee nagaan nu keessaa haa bahu. Mana keenyatti nagaa. Haadha manaan abbaa manaaf nagaa. Abbaan manaa manatti fiigee akka inni galuuf. Yoo haadha manoonni mana ta'anii abidda abbaa manaatti qabsan abbaan manaa manatti galuu dhiisiti. Eessaa jirta? Hojiin jiraadha hojiin jiraatin. Maaliif nagaan hin jiru yoo nagaatti gale. Haadha manaanis abbaa mana yooti nagaan laattuuf ta'e biddeen hin jiru. Maaliif ijoolleen duruwaas akkas. Nagaan laattuuf taanaan nagaan mana kee keessa hin jiru taanaan waan ati isheerraa barbaaddu akka haadha manaatti argachuu hin dandeessu. Mootiin nagaa inni ta'e Yesuus si keessa jira taanaan garuu mana kee keessa nagaatu jira. Waldaa keessa nagaatu jira. Baratti nagaan dhabameera waldaa kee. Waldaan hin jiru keessa waldaan Kiristoos maqaadhaaf Waaqayyoo waaqeffanna mootummaa Waaqayyoo lallabna garuu nagaan hin jiru. Namni guruupii qaba waldaa kee bara seenaa. Maqaa Yesuusiin afurri kun hacabu. Hacabu jedhame. As duwwaa miti biyya lafaa kan goolu, lafa kan goolu, biyya kan goolu, har'a namni akka inni waa'ee mootummaa bara baraa iyyaanne kan isa godhe guruupii ta'e nagaa dhabe. Sinitti immoo obboloota koo lafa nagaan hin jirre moo jaalalli hin jiru. Booda ilaallasas. Nagaa murteessaadha. Har'a koo biyya keenya nagaatu dhibame. Nagaan biyyi nagaan qabne ijoolleen mana barumsaa dhaquu hin danda'ani. Qotatee buluu hin danda'u nagaan murteessaadha. Nagaaf iddoo guddaa qabaachuu qabna nun. Because Yesuus ilmi Waaqayyoo hangafa maaliitiin? Hangafa nagaati. Kiristoos yeroo lallabamu, Kiristoos yeroo faarfatamu, Kiristoos yeroo dubbatamu nagaan hin bu'a. Biyya keessatti nagaa bu'a. Waldaan kiristaanaa har'a bara kana kee lafa nagaa buusan ta'uu qabditu jedhu waldaan kiristaanaa lafa nagaan itti goolamu taatetti. Qeesonni, paasteroonni, raajoonni, faarfattoonni nagaa goolu. Eenyuun waatanii immoo deemu? Hangafa nagaa. Hangafa nagaadhaam. Garuu nagaan kennan. Nu haa deebisu gara dhugaatti. Mee nu haa deebisu jedhame. Nu haa deebisu obboloota ko. Maal godha akka kanaa jedhanii ma? Waliin ni makka. Gaaf tokko gogaraa gariin baana. Etti bakka. Wayim siin argaa. Wayim na argitu. Wayim na argitanii. Akka kana jira. Hello, argaa ngowwina. Dur gaaf tokko. Dur maastaawoqiyaa tokko Amaarinyaan jira. Dur. Caamaa warri biyya keenya shulii caamaa baabeetu hundi
qalamii maal jedhamti isheen kiwii jedhamti kiwiitu jira ani baay'een jaalladha mastaawoqiyaa sana keessuma qottafti maaliif akka ta'e hin beeku Xalahuun Gobsaati bineensa tokko taari'a beektu namuu sitti dhufeera gaafa isheen dhuftu hin utaala miti namichi borcii qabu kun akka inni itti fiigu yaa lubbuu ማምለጥ ነው ለጫማ በኋላ ይታሰባል ሁሌሶ ፊጊ ባይ ዋና ተአራ አመቴ ቀበቴ ደምቱ ኩን እንዱምቱ ጉያ ቶኮ ሲካዳ ዱጋን ስንት ማብሎ ቶኮ ብሪና መካዳ በሬዲኒ ነመካዳ መነጋሪ ከጅራቹ ነመካዳ ኢንተርባ ኩን እንዱምቱ ኢየሱስ ኢሰነጋቴት መጣና Isatu dhuma jireenya keessanii murteessa. Destiniin keessan isa. Ameerikaa jiraannee mootummaa Waaqayyootti hin gallu. Kiristoositti jiraannee mootummaa Waaqayyootti galla. Mandii keessaa waan dhufeef immoo mootummaa Waaqayyoo keessatti inni bamoon. Achittis gooftaa wajjin yoon jiraadhe, asittis gooftaa wajjin yoon jiraadhe mootummaa Waaqayyootti hin gala. Qalleella. Gooftaan jireenya koo ilaala malee lafa dhufeen ilaalu. Atis akkasuma. Lafa dhuftee miti as jiraat lafa keessatti dhalattee guddattes namoonni achi keessatti Kiristoosii wajjin jiraachaa jiran ati Ameerikaa jiraattee mootummaa Waaqayyoo kee dhibamuu jaldeessa inni garuu baadiyyaatti keetti dhufte keetti guddattee dhalatee mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'a. Dubbiin iddoo jiraatanitu hin ta'in akka itti jiraatan achitti nama gasha. Dhugaan isinitti maaraam akka itti jiraannuuf achitti galla malee iddoo jiraannu hin galla miti. Silaamaa warra sanatu gala ture. Warra san warra Haaliwiidii. Santu xaragamee galanaaf isin eddaa organ ijoon jireenya gaarii makiinaa gaarii maal gaarii garuu nagaan qaban yaa nagaa mana hin qabnee fi jireenyi isaanii gooluma nagaan eenyunni mootii nagaa Yesuusi mi'aan jedhame wow nagaa sin keessa jiraam nagaa goo hundee jireenya haara galfii koo Yesuus naaf qabeenya nagaa go unde jireenya haara galfii koo Yesuus naaf qabeenya kana faarfannaa deemuun nu wayyoo obboleessu kanumatu faarfattu achi deemte koo bakka ituman beekin nagaa itumettu nagaa wajjin ol agartee ifa bara baraa iftee haftaa kana siniif haa ta'u orra jireenyi isaanii nagaan guutee mootummaa nagaatti galan Waaqayyo sinaa godhu. Ameen jedhaaka. Wangeelli kun namatti tola yeroo kanatti. Heemaati. Yohaannis 14 baafadhaame. Yohaannis 14. Wangeela Yohaannis. lakkoofsa 25 akka jedha. Yesuus immoo kana hundumaa ituun simbira jiru isinitti himeera. Inni isinii dubbatu hafuurri qulqulluun inni abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa maal ta'a isin barsiisa. Waan ani isinitti hime hundumaas isin maal godha si yaadachiisa. Maal jedhe Yesuus bartootaan mootummaa Waaqayyoo maal ta'eera dhiyaateera. Hafuurri qulqulluun hojiin isaanii guddaan waldaadhaaf kan kenname waa'ee isa Yesuus dubbate nu yaadachiisuuf nutti himuudhaaf nu agarsiisuudhaaf jechuudha. Mee akka jedha hafuurri qulqulluun ana jedhee hin sodaatina. Hafuurri qulqulluun inni Waaqayyo naa kenne waa'ee mootummaa Waaqayyoo akka yaadadhu na godha malee afaanuma haaraa duwwa na dubbachiisee narraa sokka miti. Afaan haaraanii haasomneef hafuurri qulqulluun jedha. Waan sin barsiise maal taa'edha si yaadachiisa. 27 nagaa isin biratti maal ta'a nan hambisa. Abeet nagaa koos isiniif maal ta'a nan kenna. Ani akka biyyi lafaa kennutti isiniif maal ta'u hin kennu. Yesuus dubbata.
kenna miteedha. Garaan keessan maaliin ta'in hin raafaminaa. Akkasiin hin jedhu Waaqayyo sagalee isaan yaa saba Waaqayyoo garaan keessan hin raafamin. Maaliif? Lakkoofsa 1:14 achumatti qabadhaate boqonnaa 14 akka jedhe Yesuus. Yesuus jedha itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan maaliin ta'in hin raafamin. Heloo! Yesuus akkasiin jedha qulqulloota garaan keessan hin raafamin. Maaliif? Mana gaarii qabaattu, makiinaa gaarii ooftu, nyaata gaarii nyaattu. Garaan keessan hin raafamin miti. Ilaa akka jettiin jedhe Yesuus. Waaqayyoottis amanaa. Anattis amanaa. Mana abbaa koo keessaa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Hallelujah. Mana qabdu. Mana daadhi. Wayyoo. Mana ni qabnaam saba Waaqayyoo. Mana nuu qophaa'ee jira. Destiniin keenya mana qabna nuun. Mana harki namaa hin hojjenne. Mana namni ol caalchisee hin hojjenne. Mana harka Waaqayyootiin hojjetame. Orra isaaf jiraatan, orra isaa wajjin hin deemaniif kan qophaa'e itti deemaa jirru. Waan argaa deemaa jirru qabna. Maaliif Yesuus wajjin hin deemne waan argaa jennu tokkotu jira fuuldura keenya. Innis mana jira. Hallelujah. Mana sanatti galuu deemaa jirtu sin. Mana nu qopheesse. Kanaaf maaliin ta'inaa Yesuus? Hin raafaminaa. Biyyi lafaa sochaate, rakkinni jiraate, gidiraan jiraate, yoo sin jibbani, yoo sin kaasani, yoo gar sin buusan, hin raafaminaa. Anaan iyyuu kana na godhaniiru. Na ari'ataniiru, na jibbaniiru, magaalaa keenya keessaa baay'inaan jedhaniiru. Hallelujah. Wow! Kee jedhe Yesuus. Don't worry. Ani iddoon sinii qaba. Hallelujah. Ani lafan itti dhufee sin fuudhuun qaba. Rakkina kana kee, gidiraa kana kee gaaf tokko sinin boqochiisa. Lafa nagaatti galuuf jirtu. Mootiin nagaa akkasiniin jedha ganama kana hin raafamina. Hallelujah. Hin raafamina obboloo tokko. Achi mana nuu qophaa'ee jira. Mana nuu qophaa'ee jira. Warra du'an gaaf tokko argina firoottan keenya maatii keenya. Warra Kiristoositti amananii du'an. Phaawulos fa'a harmee koo fa'aan argama. Abbaa koo fa'a. Hallelujah. Kam gammada. Annee fuula isaanii tol arginam. Mana garaa gubbaa irratti hundumti keenya ol argaa. Abbaa keenya isa ta'e mootii bara baraa ol wajjin hin faarfannam. Yes. Gammada obboloo tokko. Isheen har'aa kun hin dabarti gaaf tokko. Akka bokkaan yeroo roobu xurii xaragee deemu gaaf tokko Waaqayyo waaqarraa ilma isaa ergee rakkinaaf gidiraa hin xaraga. Hallelujah. Wow. Yesuus hin dhufa. Ameen. Maraanaata torban dhuftu Yesuus hin dhufan jedhe. Hin dhufa. Hin nayinaa torban dhuftu. Ani oomicha Waaqoo ganaa mana barumsaatti ganan guddifadhan jedhina. Garuu hin dhufa Yesuus. Hin dhufa. Hin dhufe dhaame. Dhufee. Nu hafuudhu maaltu nutti hafa? Hallelujah. Mana abbaa koo keessa iddoo meeqatu jira? Iddoo baay'ee. Akkam namni tolaa sagalee. Anaaf dareen ol hin dhimnu jechuudha. Kan koo fudhattee, marcuma koo irra teessee, mana kootti galtee, hojii kee hojjettee, midhee biibii hin jiru achitti. Kan daree jira, kan koo jira, kan paaster Abbaa Deeboo jira, baay'eesu. Kan hundumaa jira. Hundumaaf Waaqayyo qopheesse. Inni sun ansaa keessa, inni kun ansaa keessa, inni namni koo har'a nagaa kan inni biyya lafaa irraa uffatu. Daangaa koo ceetee, maal koo fudhattee, lafa koo fudhattee, zarraaf kaa ol godha namni. Nagaan kanaaf dhibame biyya lafaa. Achitti garuu kun hundumtuu hin jiru. Hin jiru dhaame. Hin jiru. Maaliif? Manichi baadha. Baay'ee bal'aa. Itti nu awwaamu. Nayinaa itti sin awwaamu. Ishee kana meen jettanii deemuun barbaadanii. Ani garuu deemuun barbaada. Qalladdu. Tiin qalladdu. Akkeedu ituu inni hin jiru ta'e isinitti kan hundumaan lallabu. Yesuus akkasiniin jedhe. Ituu kun hundumtuu hin jiru ta'e. Jireenyi bara baraa akka hin jiru ta'e. Mootummaa Waaqayyootu hin jiru ta'e. Kan hundumaa ituu Siyoonii wajjin hin jiru isinitti himu. Jira amansiisaadha jedhe Yesuus. Hallelujah. Phaawulos fa'aa arguuf deemaa irraa. Jagna wangeelaa.
Isxifaanos fa'a warra dhagaadhaan rukutamanii du'an. Jenna wangeelaa Yohaannis fa'a warra zayitii keessa darbatamanii du'an. Jenna wangeelaa abboota amantii arguudhaaf deemaa jirra. Haalleluuyaa. Maatii keessan warra gooftaa wajjiniin ituu jiraatanii du'an arguudhaaf deemaa jirtu. Obbolootoo akka kanaatti jiraadhu. Nagaadha Yesuus. Nagaadha Yesuus. Mootiin nagaa sirra jira. Nagaa labsiyatis. Haalleluuyaa. Hin dhufa Yesuus. Mee hin dhufe dhaame. Dhufa Yesuus. Hin dhufa Yesuus. Akka jedhe Yesuus. Ituu inni hin jirre ta'e isinitti himu. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf maal ta'a? Nana deema. Amma Yesuus deemee jira miti? Mitiire? Iddoo nuu qopheessuudhaaf deeme. Dhufee nu fudhataa. Abeet abeet. Misirroodhaaf nuun. Laamee dubartoonni as keessatti gaafa heerumtamee yaadadhaame. Gaafa abbaan mana guyyaan cidha keessanii geessuun gaafa inni fuudhee dhufee sin fudhatu faarfannaa guyyaa sana faarfatame dubbee gaafa sana rukutame harmeen keessan abbeen keessan sin dhungatanii intala koo misirroo bara baraan isaa wajjin kan jiraan Kiristoos ilmi Waaqayyoo ergamoota isaan ajjabamee xurumbaan afuufamaa misirrittii anaaf siniin fudhachuudhaaf ulfinaaf ilmi Waaqayyoo inni dhufaa misirroo egaa artamat. Haalleluuyaa. Na fudhachuuf sin fudhachuudhaaf dhufa Yesuus. Eessa kee rakkina kana kee gidiraa kana kee dhiphina kana kee dhukkuba kana keessa yaaddoo kana kee Kiristoos dhufee laanteennaa lama carrashaa gisee shatatatat godhee nu baasee ofii wajjin bara baraan jiraadhu nuun jedha. Eessa iddoo warqeenaan guutuu ta'e iddoo ifii jirru iddoo du'i hin jirre Edan Gannat iddoo Addaam abbaan keenya keessaa nu baafet Kiristoos Addaamin lamaffaan immoo deebisee nu gashuudhaaf deebi'ee dhufa. Deebi'ee dhufa. Hin dhufa Yesuus. Si fudhachuu dhufa Yesuus. Gammadi saba Waaqayyoo. Hin dhufa Yesuus. Haalleluuyaa. Mootummaa sana eegaa jirra nuun. Callinii miyyinaa si tamala nuti teef sanbata dhumnee wiina miti waan eegaa jirru tokko qabna. Nu dhabu waa gaaf tokko. Warri hojiin har'aa hojiin hojjennu gaaf tokko. Nu dhabu. Dhugoon sin na dhabu. Sin dhabu. Gaaf tokko gaafamee nooyi. Gaafa nooyi wanni sana ijaaru markabattee ilaalu inni kaan gowwaadha. Amma hojii dhiistee birrii meeqa dhiistee waldaa dhuftaa gowwaan kun hojii jira ala kana. Maal si godha? Waaqeffannaan maal si godha gooftaa wajjin jiraachuun Yesuus Yesuus jechuun warra akkasiin jedhanii gaaf tokko libsuu ijaatti si dhabu. Gaafa sana yeroo isaan immoo maaloo siin jedhanii ati waaqarraati faarfannaa galataa yeroo waaqeffattu isaan immoo abidda barabaraa keetti gubannaa barabaraa keetti gubannaa barabaraa dhuman qabne imsayyuu mee yaadadhaame abiddi xinnoon yeroo nu gubu akkam nu godhan manuun hinnu sun garuume gubannaa barabaraa warra Yesuus Kiristoos wajjin jiraataniif immoo qabbana barabaraa laraa liunneti jiru. Haalleluuyaa. Kanatu nu qophaa'ee jira. Eenyuudhaaf? Warra jireenya qajeelummaa warra mootii nagaasa ta'e Yesuus wajjin jiraataniif. Kanaaf Yesuus garaan keessan hin raafamin. Hin nayinaa. Hin yaaddayinaa. Jedheetu dubbatee isiniif qopheessuun nana deema. Yoon naqee iddoo sana isiniif qopheessee iddumaan jiru sana akka isin jiraataniif deebi'ee dhufeenii gara ofii kootti maal ta'a? Isin fudhadha. Abdiidha kun. Mootiin nagaa akkasiniin jedha ganama kana. Deebi'ee dhufeen iddoon jiraadhu sanatti dhufeen isin fudhadha. Ameen. Ameen jedhaa. Kanaaf maal jedhe Yesuus? Garaan keessa maal hin ta'in hin raafamin. Gabraan immoo hin sodaatinaa. Hin shakkinaa. Deebi'ee nan dhufaa jedhe Yesuus. Ameen jedhaa. Dhufa Yesuus. Dhugaadhaan dhufaan. Akka. Kun dhugaa wangeelaatiin dhufa Yesuus. Yesuus hin dhufa. Mee amma immoo Yohaannis 16 achuma irraa 16 33 immoo maal jedhe Yesuus?
soddomii sadii. Anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif ani kana hundumaa maal ta'eera isinitti himeera. Biyya lafaatti maal qabdeera? Rakkina qabdeera. Rakkinni jira biyya lafaa keessa. Garuu maal ta'eera? Jabaadhaa ani nan dhufa. Jabaadhaa ijoollee koo jabaadhaa nuun jedhe Yesuus. Ayizoo achuu rakkinni jira yes jira rakkinni garuu jabaadhaa. Ani biyya lafaa maal ta'eera? Moo'eera. Isa moo'ee isin keessa jira. Biyyi lafaa si'a tokko karaa Kiristoos fannoo irratti maal ta'eera? Moo'ameera. Isa moo'ameetu nu rakkisa. Bofi tokko tokkommaa yoo mataa ishee keessa sirriitti rukun achuma ciisteetu maal gooti? Sosochaati. Kanaan maal godhu dhaqanii akka isheen lamuu lammataa achiin kaanetti mataa ishee keessa qaa godhanii ishee waraananii ishee ajjeesu. Iyesuus Kiristoos ko fannoo irratti biyya lafaa lammata akka isheen nu rakkisneetti qaa godhee ishee rukuteera. Kanaaf Iyesuus jabaadhaa nuun jedhe kanaaf. Ani biyya lafaa moo maal ta'eera? Moo'eera. Isa moo'ame kanatu isin irratti moo'uun qabu. Ani yoon isin irratti moo'e isin immoo jireenya maalii jiraatte dha Yesuus? Jireenya moo'ichaa. Akkeedhu Phaawulos Qorontos keetti Waaqayyo Abbaa isa karaa Kiristoos akka orra lolee mo'atee galutti nu jiraachisuuf maal ta'e? Galannaa ta'e. Hin lolleen lolee nuuf mo'achuu Kiristoosin garuu maal taaneef akka orra lolee mo'atee galutti jiraachaa jireenya akkasii jiraachaa jirra. Waan tokko waan lolannee mo'annee hin qabnu. Garuu Kiristoos waa'ee keenyaaf lolee mo'achuu isaa irraan kan ka'e akkana. Kanaaf Yesuus Kiristoos ayizoo achii nuun jedhe. Achirratti hin sodaatina, irraafamina. Asittis jabaadhaa. Mana isinii qopheessee jira. Mootummaa bara baraatti galuuf deemaa jirtu. Isin keessummaadha. Dunkaana jireenyi kun. Dunkaana keessa jirra. Roomee boqonnaa Isaayyaas 26 baafadhaame. Raajii Isaayyaas 26. Raajii Isaayyaas boqonnaa 26. Yeroo sanaatti faarfannaa kanatti fufan jiru biyya Yihuudaa keessatti in faarfatama. Afaarfatamu faarfannaan haaraan mana keessan keessa faarfatamu. Jireenya keessan keessa afaarfatamu. Faarfannaa akkasiitu faarfatama. Yeroo kamitti? Yeroo Yesuus moo'ichaan dhufee nu fudhatu. Akka jedhama. Nuyi mandaraa jabduu qabna. Nu mandaraa jabduu qabna. Akka jedhama. Nu mandaraa jabduu qabna. Waaqayyo nu oolchuudhaaf killaa fi masaraa itti nuuf maal ta'eera? Ijaareera. Abeet. Waaqayyo nu oolchuudhaaf akka diinni nun argineef killaaf masaraa maal nu ta'e? Nu ijaarameera. Haleluuyaa. Sabni qajeelummaa fi amanamummaan akka ol galutti karroota dallaa ishee banaa. Haleluuyaa. Isin garaan keessan isa garaan isaa cimsee si amanatu sababii inni sitti of kenneef. Abeet sagalee Waaqayyoo kana. Ati maal gootaa? Nagaa guutuu in eegdaa. Abeet abeet ameen. Isanni garaasaa guutuudhaan si amanateef si abdateef si wajjiniin jiraateef jireenya isaa kan kee kan godhate hundumaaf ati nagaa guutuu maal taaf? Hin eegdaa hin laattaaf jedha sagalee Waaqayyoo. Nagaan kun maqaa Yesuusiin har'a sin argatu. Nagaan Waaqayyoo inni numa hin qabne karaa Kiristoos Yesuus hamma jalqabee maqaa gooftaan mana keessaniif jireenya keessan argatu. Ameen. Wangeela Maatewos boqonnaa 5. Afadhaa moo inni immoo maal jedha? Yesuustu dubbate sammoo. Akka jedha Yesuus. Lakkoofsa 9. Warri nagaa buusan agammadanii isaan maal ijoollee Waaqayyoo jedhamu. Warri nagaa buusan
warri xabii nama gidduutti hin kaasne. Afurri nama gidduutti xabii kaasu maqaa gooftaa Yesuusiin haa waraanamu. Mi'a ameen jedha. Haa waraanamu maqaa Yesuusiin. Sagaleen Waaqayyo warri nagaa buusan agammadanii isaan ijoollee Waaqayyoon jedhamu warri qajeelummaadhaaf jedhanii hariyataman agammadanii isaan maal ta'uuf mootummaa Waaqaa kana saaniiti. Hello. Mootummaan Waaqayyoo warra qajeelummaaf gatii kaffalan warra Yesuusii wajjin jiraachuu isaaniin biyyi lafaa ari'attu. Isaaniif qophaa'e isaan maal ta'aniidha? Agammadanii guyyaan gammachuu guyyaan faarfannaa dhufaa jira. Yesuus deebi'ee dhufa. Haleluuyaa. Misraachoon qabaadha nagaamaa. Yesuus ilmi Waaqayyoo nu fudhachuudhaaf waldaa isaa fudhachuudhaaf anaan isiniin fudhachuudhaaf Kiristoos deebi'ee dhufa. Deebi'ee dhufa. Inni dhufa Yesuus. Deebi'ee dhufa. Agammadanii mootummaa Waaqayyoo maali? Kan saaniitiidha. Warra kam? Warra qajeelummaadhaaf gatii kaffalan. Warra qulqullummaatti jiraachuudhaan gatii kaffalan. Warra cubbuurraa adda ba'anii jiraataniif. Yesuus gatii isaanii kaffaluudhaaf hin dhufa. Gatiin isaanii immoo mootummaa bara baraati. Gatiin koof gatiin keessan mootummaa bara baraati. Ameen. Bee Yesuus hin dhufe dhaame. Dhufee nu fudhata. Ameen. Haa dhufu. Haa dhufu mitiire? Yaa dhufu. Haa dhufu. Eegsiisa kan caafadhaatii dubbifadhaa. Sadhumaa dubbadheen fixuu barbaada. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa maaliiti? Mee jaalalaa dhaame? Mootummaa Waaqayyoo mootummaa jaalalaati. Mootiin mootummaa Waaqayyoo maaliin beekama? Amala isaa keessaa tokko jaalala. Yohaannis boqonnaa 3 baafadhaa. Wangeela Yohaannis. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 akka jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa maal ta'e jaallate. Kun immoo isatti kan amanan hundumtuu jireenya maalii? Jireenya bara baraa haa qabaataniif. Ameen ameen. Ilaala jireenya bara baraa mootummaa bara baraa jechuusaati. Haa qabaataniif inni jaalala ta'e Yesuus jaalala agarsiisuuf Waaqayyo ilma isaa tokkicha dabarsee kenneedha. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa maaliiti? Mootummaa jaalalaati. Warra jaalala qaban duwwaatu mootummaa Waaqayyootti maal ta'uu qaba? Gala. Akka jedha. Amanan hundumtu jireenya bara baraa akka qabaataniif malee akka badaniif miti. Ameen. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa maaliiti? So namni mootummaa Waaqayyootti galu hundumtuu nama maalii ta'uu qaba? Nama jaalala. Ila mootummaan Waaqayyoo jaalala taanaan mootiin mootummaa Waaqayyoo nu keessa jira taanaan nu keessaa kan bahu hundumtuu maal? Jaalala. Luqaas boqonnaa 10 baafadhaa. Wangeelli nutti dubbachuu isaa wayya. Luqaas boqonnaa 10. Luqaas boqonnaa 10 baay'ee na dhiba seenaa macaafa qulqulluu kuni baay'ee nama dhiba. Lakkoofsa 25 kaasee akka jedha nan dubbisa. Kunoo barsiisaan seeraa tokko ka'ee Yesuusin qoruudhaaf maqaa Yesuusin inni nama qoru namarraa rukutamu. Yesuusin maal godhuudhaaf? Qoruudhaaf. Yaa barsiisaa jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuutu anaaf ta'a? Mootummaa keetti galuudhaaf jechuusaati. Jedhee gaafate. Yesuus immoo deebisee fi seera keessatti maal caafamee jira? Yesuus namichi Yesuusin gaafata. Yesuus immoo namicha deebisee gaafata. Nama dhibaam sagalee Waaqayyoo. Namootaa fi attamitti dubbiftu maal jettanii barsiistu isiniitti hin jedhe Yesuus.
Barsiisaan barsiisaa jirtu miti isin luba miti mana qulqullummaa keessatti hin barsiistu miti hin faarfattu miti waldaan geggeessitu miti maal jettanii geggeessitu maal jettanii barsiistu jedhe Yesuus. Kanarratti namichi Yesuusiif deebisa qaama. Garaa kee guutummaan jireenya kee guutummaan humna kee guutummaan yaada kee guutummaan Waaqayyo goofticha maal ta'e jaallachuutu siif taa'e. Point. Akkasii ilaa kee garaa kee humna kee yaada kee hundumaan Waaqayyo gooftaa jaallachuu siif ta'a. Mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf kana yoo goote hin ga'a. Kana duwwaa yoo hojjette hin ga'a jedha macaafni qulqulluu jedheetu Yesuusitti hime. No, akkasiin jedhe akkas jedhe. Namas akka ofii keetitti jaallachuu siif intaa. Agartuu Waaqayyoo duwwaa jaallannee nama yoo jibbine mootummaa Waaqayyoo keessa hin jirru nuun. Obboleessa kee obboleettii si bira jirtu yoo hin jaallattu ta'e jaalala hin qabdu yoo ta'e mootummaa Waaqayyoo keessa hin jirtu ati. An Waaqayyoo duwwaan jaalladha jecha isiniif jaalala hin qabu taanaan saban tajaajilu kana hin jaalladhu taanaan mootummaa Waaqayyoo keessa hin jiru ani. Wangeelli akka jedha. Waaqayyoo abbaa keessa jaalladhu namas akka keetti jaalladhu ittiin jedhe. Nama akka keetti jaalladhu. Jedheetu Yesuus Kiristoosii itti dubbate. Namsi akka ofii keetti jaalladhu ittiin jedhe. Yesuus immoo deebiin kee qajeelaadha. Atis inni jiraattaa kana raawwadhu jedhe. Akka jedhe deebiin kee sirriidha. Waan gaarii dubbatte garuu jedhe Yesuus baay'ee hin dammaqsin. Qajeelaadha yaadi kee. Kanuma mee jiraadhu ittiin jedhe Yesuus. Mee ishee kana godhee Waaqayyoon nan jaalladhatte. Ishi namas akka keetti immoo jaalladhatte. Mee ishee kana jiraadhu mee kanuma duwwaa yoo jiraatte mootummaa bara baraatti hin galtaa. Barsiisichi laakka jedha 29. Barsiisichi garuu nama qajeelaa of gochuudhaaf pheenxee of gochuudhaaf pheenxee bara seenaa natti fakkaata namichichi. Pheenxee bara seenaa fakkeessituu pheenxee bara seenaa. Afurri kun maqaa Yesuusiin hacabu. Fakkeessu. Barsiisi seeraa garuu nama qajeelaa of gochuudhaaf. Nama akkamii jedhee Yesuusiin gaafa. Akka inni taasoo ilaalame. Maal jechuu keeti? Nama jechuun maal jechuu keeti? Nama akkamiiti gaammati kan haasoftuudha. Wallaalee miti. Maal of gochuudhaaf? Nama qajeelaa of gochuudhaaf malee wallaalee miti. Nama wallaalee namni maal akka ta'e koo beekam namichi kun nama miti ofiif. Machee maadha manaa qaba ijoollee qaba deema yaada yoo yaada. Namni maal akka ta'e garuu maayin nama akkamii jechuu keeti Yesuus. Nama akkamii jaalladhu. Wanni kaa'ee jira jechuudha namaaf. Baaksii qaba. Maaliif warri bara sana kee mana qulqullummaa keessa jira hojjetan hundumti isaanii namoota cubbamaaf iddoo hin qaban. Namoota wajjiniin hin nyaatan, namoota wajjiniin hin naqan, namoota wajjiniin hin jiraatan waan ta'eef adda of godhee kaa'eera waan ta'eef namichichi nama akkamii jechuu keeti Yesuus. Nuuni koo nama hundumaaf wanni qabna. Isteeppii qabnaaf nama keessa luboota jechuu keeti immoo warra akka koo mana qulqullummaa kee tajaajilan, warra faarfatan, warra sagantaa geggeessan jechuudha moo akkas jechuudha maasaan isaa yoon waa qabdiim dubbittiin nama wallaalee miti waasa'uu barbaada namichi. Ay Yesuus kaname. Yesuus immoo gaafa nama sirreessuu barbaadu mee haasaan baay'isu Yesuus fakkeenya namaa kennee namarraa sokka. Akkasittiin jedhee laata. Yesuus immoo deebisee akkana jedhe. Namni tokko Yerusaalemii gara Iyyaarikoo utuu gadi bu'uu horra saamtuun afaan bu'e. Uffata isaa irraa baafanii erga reebanii isa butuchanii du'aa fi jireenya gidduutti isa dhiisanii adeemanidha. Ilaala. Namichi nama yeroo yaadu warra mana qulqullummaa keessa hojjetanidha. Luboota warra akka isaatii areeda dhedheeraa qaban kana warra seera barsiisan isaaf namni. Iyyesuus immoo ija isaa banuu barbaadeetu
namatti yaadduuf nama yaadu tokko mitiitiin jedhe. Namicha tokkotu gaaf tokko ituu karaarra deemaa jiruuti namoonni hattuun itti dhufanii tumanii reebanii du'aaf jireenyatti gatanii sokkanii ittiin jedhe. Nama taasoftuu fi nama naasa'u tokko miti jedhe Yesuus. Waaw, Waaqayyo nuuf agarsiisu sagalee kana. Akkanatti hin jedhe. Lubni tokko karaa sana utuu darbuu namicha lafatti argee irraa goree darbe. Waaqayyo si haa gargaaru jedhanii nama bara darbama bara seenaa. Akkasuma namni gosa Leewwii tokkos iddoo sana dhufee yommuu isa arge irraa goree darbe. Luba Leewwii. Namni Samaariyaa tokko garuu utuu karaa deemuu achi ga'ee yommuu isa argee hinoo'ee fedha. Gartaniitu nama jaallattaniif garaa maal taatu? Hinooyitu. Dhugaadha moo dhugaa miti? Nama jaallattan, nama jaalala dhugaa keessaa qabdaniif maal taatuuf? Hinooyituuf. Jaalalli akkas. Nama hin jaallanneef maal hin taatan? Hinooyitan. Akka jedhe Yesuus. Itti dhiyaatee madaa isaa dibata mucceeseen daadhii wayinii itti naqan erga hidhee booda horii ofiisaarra yaabbasee adeeme ture. Irra teessisees mana buufata keessummaa geesse achitti isa gargaare. Boroomoo meetii 2 fudhatee isa buufata keessummaa sana eegutti kenne. Adaraa itti waliin kanarraa caalu yoo baafate yommuun deebi'u siif nan kennaa. Amma gartaniitu namichi Samaariyaan suni namicha sana gargaaree fayyisee achi dhaqee kaa'ee lafa inni taa'utti kenneetu Iyyasuus Kiristoos fakkeenya nu fudhatee dubbate kana dubbadheefidha. Guyyaa gabraa deebinee bal'inaan ilaalla. Waan baay'ee jira. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa dhiifamaati. Namni mootummaa Waaqayyoo keessa jiru namaaf dhiifama gochuu hin dandeessan taanaan mootummaa Waaqayyoo keessaa iddoo hin qabdan. Dhagaartu guyyaa gabraa deebiin sin barsiisan mas hin baranna sagalee Waaqayyoo. Iyyasuus akka jedhee dubbate. Iyyasuus nama ol dhabdee wajjiniin dhaqiitii haarsaa kee laamee Yerusaalemii fi iddoo Iyyasuus dubbatu guyyaa gabraan keessa koo waan dhufeef garuu hafuurri qulqulluumee akkasiniin jedhu ganama kana. Mootummaa Waaqayyoo keessa yoo jiraachuun barbaadan ta'e nama jaalalaa ta'a. Nama jibbaa mootummaa Waaqayyootti hin galamu. Jaalalli maal akka ta'e amma sitti fufnee baranna. Suuta jennee barachaa jireenyi keenya ittiin geeddaramaa ol fudhannee mootummaa Waaqayyootti galla. Wayyuu obboloota. Yaa wayyaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru dhaame. Waaqayyo nu haa gargaaru. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa maaliiti? Mootummaa jaalalaati. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa maaliiti? Mootummaa qajeelummaati. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa maaliiti? Mootummaa nagaati. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa dhiifamaati. Torbannuttuu wayim guyyaa gabraa, wayim ji'arraa, wayim hoggaarraa yoommoon barannu ta'e gubbaatti ol argina waan ta'eef barumsi immoo hin jiru achi. Inni mee dubbiin achitti immoo. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Sagaleen kun dhageenya kun jireenyaaf nuuf haa ta'u. Fayyinaaf nuuf haa ta'u. Nagaaf nuuf haa ta'u. Jireenya keenya ittiin hageeddaramu. Mi'aa meen jedhame. Haleluuyaa. Iyyasuus hin dhufa. Maranaataa Iyyasuus hin dhufa. Deebiin dhufanni nuun jedhe Iyyasuus ulfinaan gaaf tokko jedha Iyyasuus. Hin dhufe dhaame. Yeessoo koo deddeebi'a ergaan kun. Iyyasuus hin dhufa. Aayizoo achuu saba Waaqayyo. Rakkinni kun hundumtuu gaaf tokko hin dabarti. Chakka guddaa keessa ofaa gommuunee ati na wajjin garaan gurraafamu nana mana gooftaa akkaan hin baanne bineensicha hamaan akkaan hin nyaatamne chakka guddaa keessa ofaa gommuunee ati na wajjin garaan gurraafamu nana mana gooftaa mee nana mana gooftaa
akkan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne. Nana mana gooftaa jedhame. Nana mana gooftaa akkan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin jaalamne. Jakka guddaa keessa qofaa kommuun deemu. Ati na wajjin hime. Ati na wajjin garaan koo raafa. Jakka guddaa keessa qofaa kommuun deemu. Laaba baba gayya nama saatu laba gayya. Afuura waaqayyo. Garaan koo raafa. Nana mana gooftaa jedhame. Nana mana gooftaa akkan hin baanne bineensicha maali? Bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne. Jakka guddaa keessa qofaa kommuun deemu. Ati na wajjin garaan koo raafa. Haleluuyaa. Gooftaa si amanannee manaa baaneerra. Amanannaa jireenya keenyaa siin godhanneerra. Namni si amanate immoo hin nyaatamu. Namni si amanate immoo hin badu. Namni si amanate immoo hin kufu. Kun dubbii sagalee keessa dhugaadha. Kanaaf saba kanaaf anaaf amanannaa waan taateef galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Amanamnaa keenya isa dhumaa isa barabaraa waan nuu taateef maqaan kee haa eebbifamu. Rakkina keessas ajiraannu gooftaa. Ati jireenya keenyaaf amanamaadha. Haleluuyaa. Abdii jireenya keenyaati ati. Nagaa jireenya keenyaati ati. Haleluuyaa. Si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Waa'ee saba kanaaf si haa galatu. Waa'ee waldaa kanaaf si haa galatu. Jireenya bara waan nu qopheessiteef si haa galatu. Dhuftee waan nu fudhattuuf si haa galatu. Deemsa waan nu jalqabsiifteef si haa galatu. Nu jajjabeessaa jirtaa si haa galatu. Nu haaressaa jirtaa si haa galatu. Galanni siif haa ta'u. Yaada gaarii waan naaf qabduuf maqaan kee haa eebbifamu. Harka kee keessaa butee kan nu fudhatu hin jiru. Barabaraan galanni siif haa ta'u. Waaw, afuura waaqayyo harka kee keessa butee kan nu fudhatu hin jiru. Nu qabdeettaa jaalala barabaraan galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaan keenya yaa gooftaa galmee jireenya barabaraa irratti caafameera. Fuula keetiin beekamnaa nuun. Haleluuyaa. Ijoollee kee jedhamneerra. Dhaaltuu jireenya barabaraa jedhamneerra. Warra manni qophaa'afiiru jedhamneerra. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Yes. Eebbifami Yesuus eekoo. Gaarummaa kee nutti argisaa itti folol jedhe. Sagaleen kun jireenya keenya hojjetu. Sagaleen kun nu keessaan deemin. Sagaleen kun nu keessaan deemin. Sagaleen kee dhageenya guyyaa irraa nu keessaan deemine. Woo hafuura waaqayyo nu keessaan deemine. Nu keessatti mallatteeffamu. Laphee keenya keetti sammuu keenya keetti hafuura keenya keessatti mallatteeffamu. Yeroo hundumaa sagalee kanaan yaa waaqayyo hidhannee akka jiraannu nu gargaari. Mootummaa kee keessatti qalbii diddiirrachaa yeroo hundumaa akka deddeebinuuf nu gargaari. Maqaan kee haa eebbifamu. Ulfaan kabajamayyuu. Mee dhaabbannee ililleef harka rukunnee waaqayyo jennee kadhata bartootaa olii wajjiniin kadhanna. Mee harka keenya ililleedhaan rukunnee waaqayyoon galateeffannu. Haleluuyaa. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u.